Akkam jirtu daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan kun OBN International. Guyyaa har'aa keessummaa lama isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummoonni keenya Nageessaa Oddoo Duubee fi Mahadii Muhammadii dhimma biyyaa irratti mari'anna. Haala filannootiin wal qabatee dhimmoonni biyya keessa deemaa jiran maal fakkaatu yaada dhuunfaa isaanii nuu kennu. Hanga xumuraatti nu waliin turan afeerraa keenya. Baga nagaan dhuftan. Galatoomeetillee baga nagaan nu eeti. Horii bule. Erga waliin interview geggeessinee turreerra. Akkami haalli biyya dhimma filannoo geggeeffamuudhaaf deemaa jira gara fuuldura keenya duraatti dhimma kana irratti mari'anna. Haalli siyaasa biyyaa amma maal fakkaata? Haalli siyaasa biyyaa akkaan argutti fooyya'insa qaba. Fooyya'insa qaba yoo jedhu siyaasi fooyya'e moo hin fooyya'ne wanni jedhu wanni ilaalluun sadarkaa namoonni fakkeenyaa fi qaamonni siyaasaa hawaasaan wal arguutti danda'an sadarkaa namni yaada fi bilisaan ibsachuu danda'u sadarkaa freedom of speech or freedom of expression jedhama yaada fi bilisa ta'anii ibsachuu miidiyaaleedhaan karaa biraa sodaa malee namni ibsuu danda'amu hin danda'u jennee yoo laallu namni biyya keessa jiru akka durii dhokata adoon ta'in ifaa ifatti kan mormii qabullee mormii fi ka deeggarsa qabullee deeggarsa fi yaada ibsachuu yoo warri deeggaruuf sodaate malee warri mormuun sodaatu biyya keessatti akkaan hubannoo qabutti jechuudha. Kanaafuu gara freedom of expressioniitiin hanqinni hin jiru jechuu kiyyaa muti hanqinni adda addaa jiraachuu danda'a garuu fooyya'insa gaarii mul'ata. Gama biraatiin immoo freedom of assembly mirgaa walgahuu mirgaa namni argitee walgahee yaada ibsachuu kana maaliin wal qabsiisuu dandeenya yeroo ammaa kana duula filadhaa gaggeeffamu bakka adda addaatitti uummanni bal'inaan bahee yaada mormitootarraa dhageeffachuu yoo laalle jenne mirgi kun kabajamu jiraachuu argina. Fakkeenyaaf duula filadhaa hooggantoonni KFO gara Harargeetitti deeman yoo argine jennu bilisa haala bilisummaadhaan isaan yaada fi ibsachaa turan uummanni bahee isaan dhageeffachaa ture jira. Kanaan dura haalli akkasii sun yeroo lafa nagayaa hin jiru ammaan tana boordiin filannoo kaandideet yookaan ammoo kaadhimamtoota dur akka godhamu kaadhimamtoota dhiyeeffatanii paartileen siyaasaa warri dhuunfaan dorgomullee dhaqee galmaa'ee warri jaarmiyaaleen siyaasaallee kaadhimamtoota filannoof dorgoman dhiyeeffatanii achiin booda duulli filadhaa eeyyamame jedhameeti achiin duuba deemaa malee achiin dura wanni akkasii takka haa uummata dhaqanii dubbisuu wanni jedhamu seenaa Itoophiyaa keessa hin jiru. Ammas kan gaggeeffamaa jiru duula filadhaatu hin ta'in iskeejalii yookaan immoo taayim teebilii kan miidhagina boordi jirutu hin ta'in uummata dubbisuu kan jedhudha miti nama deemamaa. Yaa amma wanni jedhuu fedhe maani kanaan dura uummata dubbisuu wanni jedhan sun hin jiru ijjumaayyuu hin jiru. Saatii murtooftuu kenname qofaa keessatti. Lakki mormituun tokko bakka wayii yoo deeme amma warra akka Dr. Mararaa fa'aa yoo fakkeenyaaf hujuma dhuunfaa hujii biraatiif riisarchiif yoo deemnu hoteela inni bula nama 10tti ramadamaa eessa deemaa jira jedhamaa warri hoteela isa bulcheen qorannoof dhiyaataa fakkeenyaaf riisarchiif bara 2009 bara sanan yuunivarsiitii Finfinnee irraatii GC graduating class ture qormaata dhumaa eega fixeen duuba riisarchii tokkotu ture warra University of Pennsylvania irraa ka dhufanii Professor Mararaa Guddinaa Professor Tasammaa Taa'aatii fi namni professorii wayii asirraa ka dhufee hojjetan wayii ture. Bakka adda addaa deemaa ture tokko gara Booranaa gara Yaaballoo kana ture tokko gara Gambeellaatti ture bakki riisarchii itti hojjetamu. Anyuwaa Nuweerirra tokko Guraagee keessa maal bakka deemaa turame hunda warra hoteela nama bulchuuyyuu abbootii hoteelaa abbootii qabeenyaa sayyaamanii qoratu ture. Dhuunfaafuu deemuun nami mormituun beekamaan tokko bakka tokko deemuun soda. Nami nagaa isaan fuudhuun soda. Kanaafuu an amma kadurii sanirraa amma yoo argu jijjiiraman nam mul'ataa jechuudha. Ayyee itti deebina. Dhimma filannootti itti deebina mataa isaa danda'e waan ta'eef ati kan itti ijaartu karaan banameera bara kana hundumtuu yeroo kenname alattiyyuu hawaasa wajjin akka barbaadetti keessumatti Oromiyaa keessatti sochiin garaagaraa gaggeeffamaa jira. Hawaasa wajjin dhaabbileen siyaasaa biyya alaa keessa turanis biyya alaatii gara wal argaa jiruudha kan jedhu. Fooyya'insa jira jechuu fedhe. Mahadi. Okay, Nageessaan karaa bal'aa ta'anii waan kana ibse ammoo ani karaan inni itti ilaalu akka lama. Akki duraa kuni what is the public mood? Haalli hawaasa akkam ture and how was the
politicians mood as well. Haalli ummatoota namoota siyaasaa akkam ture. Namoonni siyaasaatii fi amma ummanni khara bal'aadhaan khara akka gaariitti wal arganii itti haasawan haalli akkasii sun mijaawee jira. Ammoo booddeen isaa maal taajeetiin yeroo hedduu yaaddawa. Maaliifi hogguu yaanni babal'aan kun ka'e namninis miira adda addaa kana keessa galuu dandaya ummanni siyaasaatis waan akkanaatiitu jira. Kanaaf jecha before election dura yookiin filannoo dura namni kuni akka gaariitti haala siyaasaa itti madaalu. Namni siyaasaatiillee akkasumattillee haala ummataa kana itti madaaluudhaaf carraa gaariidha jeetiin laala. Akkamitti yoo jette namni amma bal'inaan karaarra bahu jira. Bal'inaan bikka walgahii deema. Namoonni siyaasaatis bilisummaa argatan kanaan itti fayyadamaa jiran. Itti fayyadama kana hanga guyyaa filannootti yookiis hanga filannoo boodaatti akkamiin achi gayuu qabanii wanni akkasiisan xiqqishoo na yaachisiisa. Amma akkasitti akkasumattillee na sodaachisa. Maali sodaaniin yookiis yaanni wanni na yaachisiisu kuni hawaasni kanaan dura bal'inaan haasawuu hin dandeenye yookiis bilisummaa haasawaa hin qabne akka inni jeetti freedom of expression hin qabne hammam yookiis sadarkaa hammam deemeeti yaadasaa ibsatee dimokiraasii yookiis jijjiirama dimokiraasii barbaannu saniif gumaachaa akkasumattillee namni siyaasaatillee carraa argate kana hawaasaa kana akkamitti qara akkamitti sheep godhee filannoo boodallee akkamitti namni nagayaan jiraachuu dandayaa waan akkasiisan hedduu irratti yaaduu qaban. Maaliif hogguu galaana bal'aa yookiis karaa bal'aa tokko argatte akkuma feete akkuma barbaadutti fiidee galma kee gayuu dandeessa. Galma kee gayuu kee dura immoo waan hedduu si qabuutu jira. Yookiis barricade jennaan waan akka gufuu jechuudha. Gufuu san akka nama siyaasaattis akka hawaasaattis akkamiin waliin dabarraa miiruma keessa galleeti humna amma arganne yookiis bal'ina amma karaa bal'ina amma arganne kana fayyadamnee usneetuma fiinamoo fiiginsi keenya suutuma suutatti sadarkaadhaan hawaasallee jijjiiree biyya teenyallee nagaya godhee siyaasaa barbaannullee akka ummanni kuni dhandhamu faayidaa siyaasaa dhandhamu godhuu qabnaa jennee akka hawaasaattis akka nama siyaasaattis yaaduu qabna. Maaliif karaan baname hundinuu seennaadha. Eega seente booda maaltu si qunnama hin beeytu. Galma san keessa mana san keessa maaltu jira wanni beeytu hin jiru. Kanaaf jecha at least termoomeetiriin siyaasaa oowwi siyaasaa yookiis qabbaniinsi siyaasaa sirriitti madaalamee namni siyaasaatis waan hawaasaaf himu akka gaariitti waan bareedaa waan hawaasa tasgabbeessu himuu danda'u. Hawaasnis nama siyaasaa kana waan inni jiru cufa fudhachuu osoo hin ta'in maali faayidaan kiyya? Baalansiin isaa maali? Akkamitti madaallii haqaa sanirra dhaabbanne waa hunda madaaluu dandeenya, arguu dandeenya. Maaliif yeroo tokko bilisummaan tun akkuma isiin dawaati summillee tahuu dandeessi. Bilisummaa namni argate bilisummaa san akkamiin inni itti fayyadama? Akkamiin galmaan ani barbaadu gayaa jee itti yaaduu qaba. Kuni shoora hawaasaatii fi shoora namoota siyaasaati jechuudha. Kanaaf jecha sodaaniin yookiinis yaanniniin qabu akkamitti namoonni siyaasaa yookiis hawaasni bal'aan ummanni biyyaa termoomeetirii yookiis oowwa siyaasaatii fi qabbana siyaasaa sirriidhaan madaalee jiruu isaatillee nagayaan deemsisuu danda'a. Saniitu na yaachisiisa. Ammoo irra hedduu nageessaan ibsee jira waanuma jiru nageessaan illee akka gaariitti biriif godhe jechuudha. Yaada gaarii kaastee filannoo gaggeeffamu kana keessatti shakkii qabu yookaan immoo yaaddoo qabuu fi cimina jiru kan inni kaase. Gaaffii tokko isin gaafadha dhimma kana keessatti hin bahin. Ciminni hanga ammaatti jiru fakkeenyaaf dirreen dimokiraasii bal'ateera paartileen siyaasaa akka barbaadan socho'aa jiru. Isaanis daangaa dimokiraasiinis daangaa mataasaa qaba waan ta'eef eessa daangaan dimokiraasii gaafa uummata kana taasiftu inni namni siyaasaa haasa'uuf hawaasni hubannoon keenya garaagara. Hubannoo siyaasa jechuun jibba miti. Siyaasa jechuun hamma dandeesse yaada kee uummataaf dhiyeessite uummanni kan keessa barbaadu filachuudha. Kana keessatti immoo imaammata ofii himachuu filannoo ofii kaa'achuu kana kanan siif dhiyeessa. Wanti geggeeffamu hawaasni waan tokko barbaada. Gaafa bahee si deeggaru waan tokko si biraa eega. Waan inni eegu sana itti himuu qofaan yoo deemame maaliif inni kaan booddee raawwata waan ta'eef
sadarkaa kanatti cimininiif laafni isaa maal fakkaata? Dhugaa dubbachuu fi ana kuma amma reefu siin jedhe sani dirreen kuni haga duriirra wayyaa'eera ka jedhu argee jiraatilleen argitee jirta. San irratti immoo warri taphatu akkamitti taphataa jira yookaan immoo meseejiin yookaan dhaamsi dabru dhaamsa akkamii ka jedhu irratti dhaamsa dabru keessatti hanqinni tokko tokko hin mul'ata. Dhaamsi dabraa jiru irra caalaan isaa dhaamsa qeeqaati malee an maal hojjedha yoo mootummaa ta'e yoo bakka warra amma qeequu kana bu'e waan isaan hojjetuu dadhaban ka hojjetuu hin dandeenye ka'an isinii hojjedhu deliver godhu kana jedhanii dhiyeessuu irratti haga ammaa hin jiru. Maybe ummatuma dhagguu ta'uu danda'a, ummatuma wanni jedhu ta'uu danda'a. Garuu yoo duula na filadhaatitti gaafa seentu irra caalaa maal fida maal isinii hojjechuu danda'a waan amma hin jirre ka gaafa san qabadhee dhufu ka gaafa san hojiirra oolchuu danda'u kana yookaan kana jijjiira kun badee jira kana fooyyessa yookaan waan haaraa kanaan gad dhufa waan jedhamu bifa saniin ta'uu qaba jedhee amana. Ammallee wanni lammeessoo akkuma amma waan amma mahadiin jedhe keessa takka wannummaan gaariin tokko yoo haga dabre deebi'ee waan hamaa haalli inni itti ta'u jira. Aduun baatutun yoo argitee jiraatte biqiltuudhaaf barbaachistuudha. Aduu fi laayit bishaan waan biyya keessa argatu isa waliin makanii fotosentesisiidhaan miti biqiltuu ka ta'u. Aduun laayitiin akka malee biqiltuu fi barbaachisu yoo laayitiin hin jiraanne biqiltuun hin taatu hin beekta mana keessatti bakka aduun hin seenne biqiltuu yoo ka'etti yeloo ta'ee bada miti. Aduun biqiltuuf barbaachisu yoo irra dabru deebi'ee biqiltuu san dhabamsiisa. Biqiltuu san hin balleessa jechuudha. The same way wanni hunduu haga qaba. Demokraasiin illee mirgi sii kennamu hulleen haga qaba. Akkaataa ittiin fayyadamtu ammoo beekuun barbaachisa. Biyya abbaa irrummaa keessa turte hawaasi illeen aadaan hawaasi qabulleen aadaa abbaa irrummaati. Suutaan barsiisuun barbaachisaadha. Mootummaan itti gadhiisaa suutaan barsiisuu qaba. Warri waan san keessa hirmaatulleen akkaataa hawaasi wanni argate kana itti fayyadamu suutaan barsiisaa deemuu qaba. Yeroo takkaatti gadhiisteellee abbuuzillee yoo goote mirga argattu san yoo abbuuzillee goote wal qabattee badda. Wal qabatee wadiiga waballeessa yoo waballeessan duuba keessa deebi'uun nama rakkisuu danda'a. Kanaafuu mootummaallee warri amma mormitooti yookaan immoo morkattoonni mootummaa ta'uuf deemu. Mootummaa amma jiru kanarraa aangoo fudhatuuf deemu naamusa gaariidhaan haasawa bareedaadhaan haasawa argitee nama kaan xiiqii keessa morka keessa hin galchine dhaadachaa maal jechaa yoo morka keessa galchite eega akkana nuun jedhani waan fedhan haa fidan yoo jedhee abbaa irrummaatti inni seene atis innis ni baddu argitee gara badanii balleessuuti deema. Fakkeenyaaf bara 2005 filannoo duula nu filadhaa 2005 akka carraa ta'eeti mana hidhaa ture hunda isaa hordofaa ture filannoo duula na filadhaa baay'ee haala gaariidhaan jalqaba. Ismuuzi ta'e poolisii fi imaammata fi dhiyeeffachaa jalqaban. Mootummaa galateeffachaa kunoo mootummaan banee filannoof galmaawa akkana godhaa mootummaan kana godhuu isaatiif murannoo argisiisuudhaaf demokraasii fiduudhaaf murannoo inni argisiisa hin galateeffanna jechaa dhufan warri qinijjiitis warri yeroo san warri biraa kaawwanni jedhamu አንድነት ኃይሎች ማል ከጀር ህብረትስ ቅንጅትስ አኩማ ሰኒን ዱፈኒቱ ፍለኖ ጋፋ ጃለድ የሰን ወኒት ጀበሰ ወር ቅንጅቱ ታጋይ እበሉ ኩታ ኩዳ ለማፍጣቴ ጀቻ ሁጂ ወሊ ከና አከስ ጀቻት ጀራ ይትጭምሰን ቦዳ ጉያ ፍለኖ እንጀለገው ህሪረ ጉዲቸ ፍንፍኔ ረዮ ያደተንቴት በድሩ አደማን ጀ ቶርባ አዳ ፍለኖ ከሰኒን ሰገሌ ከሰኒን ኢሃዲግ ቦሰኖ ዱፈት ዴቢስና ጀ immediately warri ummatis dogoggoratti hubateeti mii gara qabaleeti warri kaan ammoo gara maqaleetitti ka jedhu fudhateetti nami ifin mana kireesseef iyyuu jara yaasuut ammas morka keessa galan jechuu eega akkanaan dhufanii waan fedhanaa fidan sanii fididan jechuu kiyya adoon ta'in garuu morka keessa wal galchuun dhufe jechuudha. Dursanii tilmaamu kan takka hartoo maqaan filannoo tuun geggeeffamin immoo anna gaafa jettu maaliin beektu? Immoo annaasi ammallee dubbiin ati dubbattu tokko. Ati amma yoo nagaumaan haasoof waanuma nagayaan haasofnu tokko yoo ati jajjabeessitee natta jette an dubbii san argitee gara morka keessa galuu danda'a. Akkas adoon ta'in
amma la qabsoo karaa nagayaa keessatti wal hubannoo wal dubbachuu akkatti dubbachuu beekuu qabda bara akkatti dubbachuu dhugaa tana dhuguma dubbattu dhugumaa adoo dubbattu beekumsaan dubbatuu danda'uu qabda bar hattuu tokkoyyuu hattuma abbaa yoo inni hatumaa fi waan ta'e tokkoof ka fudhatu ay wanni dhiifama wanni sun kiyyaa beektaa yoo ati jettee maybe inni qara hundumaan fudhachuuf ta'uu danda'a haalumatti itti dubbattu laalte okay jedhee dhiisee deemuu danda'a yoo ati immoo haddicha maani jettee namichi humna qabaate gaggara galchee si dha'uu danda'a so waanuma dubbattu dhugaa dubbattuyyuu naamusaa fi wanni in dubbachuu danda'uu qabda beekumsaan dubbachuu danda'uu qabda kanaaf qabsoo nagayaa keessatti qabsoo filannoo qabsoo demokrasii keessatti haalli itti dubbatan naamusaa gaafata beekumsaaf wisdamii gaafata kanaaf warri morkattootaa warri falmu akka malee wisdamii in deemuun illee barbaachisaa mootummaallee mirga isaanii sirri kabajuu qaba ka jedhu gabaabu. Mahadi biyyi keenya kana booddee sirna abbaa irratti waan deebitu fakkaattu demokraasiin dirqama mataa hawaasni dammaqeera gaaffii barbaadu gaafachuu jalqabeera demokraasiin babal'achaa deema. Demokraasiin gaafa babal'achaa deemu immoo aadaa demokraasii sana hundumaa gabbisuun dirqama ta'a. Fakkeenyaaf biyya kanatti pirezidaantii filanii hojii isaa hunduma isaa duukaa bu'anii hordofu. Yoo inni wayi bal'eesse hanga aangoo irraa buusutti amma fakkeenyaaf Tiraampiin aangoo irraa buusuudhaaf wanti hin godhamne hin jiru. Haala kana keessatti illee namni waan hamaa wal taasisuu hin jiru. Seeratu jira hundumtuu keewwata seeraa instituushinii kan dura ijaarratan isatti fayyadamanii check and balance qaamni mootummaa tokko hordofaatti kan isaan dhagahan. Filannoodhaafis deemaa jiru bara kana. Filannoodhaaf gaafa deeman hin hordofna waan ta'eef imaammata himu. Imaammata fayyaa irratti inni kun kana si miidhe. Kanan fooyyessee sii fida. Barnoota irratti kanan sii fida. Barattoota irratti maallaqa guddaa irratti tuulamee jira maallaqa safaran sirraa kaasa. Imaammanni biyya alaa keenya biyyoota akkasii irratti akkasi. Sun immoo dogoggora haala biyya keenyaa gaarii miti jedhanii waa tokko lama jedhanii kaa'u. Yoo hamma sana deemuu baannes garuu biyya keenya hawaasni Oromoo yookaan immoo uummanni Oromoo hawaasa uummata gaaffii guddaa qabudha. Gaaffilee hedduutu jira. Gaaffilee sanan sii deebisa jettee waan baay'ee taasisuu dandeessa uummata keenyatti. Gara sanatti deemamaa jira. Yeroon isaa hin darbeedhaaf otoo hin ta'in gara fuulduraatti gara sanatti deemuudhaaf maal godhamuutu qaba. Laalli aadaan dimokiraasiidha eegallumarraahu democracy is relative. Demokrasiin Ameerikaan hordoftuu fi demokrasiin Awurooppaan hordoftuu fi demokrasiin Eeshiyaan hordoftuu fi demokrasiin akkuma waliigalaatti yaaduma rimeesaatu warra Afrikaa biratti yogguu fudhattu namuu hiika adda addaa qaba. Ammoo akka gaarittiin bikka kana si ibsuu barbaada. Namoonni biyya keenya siyaasaa jechuun magaalaadha. Probably waggaa lama duraan leekcharii tokko kan hawaasa uummata dirree dhawaa biratti na afeeraniitiin siyaasaa yaada siyaasaa akkamii gurgurannaa magaalaan siyaasaa akkamii jeetiin gaafa Dr. Abiy Faan lammaafaan aangoo fudhatan yeroo saniin presenteeshina gaarii tokko godhe. Hogguu magaalaa deemtu amma akka namaatti qarshii si barbaachisaami yookiis kaardii credit kaardii yookiis debit kaardii qabaachuu qabda. Siyaasaadhaaf immoo wanni akka maallaqaatti fayyadamu abdii. Magaalaan siyaasaa abdii irratti hundooyti. Namni siyaasaa tokko kan abdiin qabne siyaasaa keessa galuun qabu. Biyya keenya wanni irrachaa jiru namoonni siyaasaa abdii qabaataniiti miti kan siyaasaa keessa galan. Yoo agarte amma kanuma tibbana kanaahu 2005 irraa eegalii hanga amma hanga mallas aangoo qabateerraa yookiis hanga EPRDF aangoo qabateerraa hanga ammaatu laali. Waggaa 20 kana keessatti yookiis waggaa 30 kana keessatti namoonni siyaasaa arruma dorgomanii arruma aangoo fudhachuu barbaadan. Yookiis himannaan isaanii himoon isaanii naareeshinni isaanii filatamne fiine yookiis elekshina ceenee yookiis filannoo ceenee ni moonaa malee ni moohamnaa if keessatti hin qaban. Namni ni moohaa qofa beeku moohamuudhaaf qophiidhaa miti jechuudha. Gaafa moohamuu si dhufte akkuma dhukkuba buusee yookiis hubama si taateeti lafaan if dhoota yookiis balaa keessa seenta. Kanaaf jecha namoonni biyya teenyaa yookiis akka hawaasattis akka nama siyaasaattis wanni baruu qabnu magaalaan siyaasaa qarshiinis yookiis karansiinis abdii. Yoo abdiin qabaanne dimokiraasiin hin barbaachisu. Dimokiraasiin abdii irratti hundaawa malee humna irratti yookiis jecha siyaasaa ati dubbattuun yookiis beekumsa ati qabduun miti. Irra deebinee fakkeenya gaarii tokkoon si hima. Naayijeeriyaa keessatti elekshinni yeroodhaa yerootti kan maqaafis godhamee jira. Kan dhugaafis godhamee jira. Taphattoota siyaasaa Naayijeeriyaa keessatti hogguu laaltu
Naayijeeriyaa keessa hogguu laaltu nama tokko jiruu ta'e keessatti irraanfachuu dadhabda. Namni san pireezidaantii irraati Muhammadu Buhaarii jedhaniin. Namni kuni yeroo duraa hogguu aangoorra dhufu mootummaa fonqolcheetii pireezidaantii ta'e. San booda mootummarraa bu'e eega transition moo wanni booda jechuudha seenaasaa akka gaariitti yaadadhu. Ammoo namtichi kuni gaafa pireezidaant Olusegun Obasanjoon aangoorra ture isaa wajji dorgome. Isaa wajji dorgomeeti rizaltii elekshinaatiin yookiin bu'aa elekshinaatiin hogguu madaalamu ni kufi hin dabarre. Rabshaatu ka'e Naayijeeriyaa keessatti namoota hedduutu ajjeefame. Namtichi sun ammaasis deebi'eeti Umaru Yaraduwaa wajji pireezidaantii kan Naayijeeriyaa ka du'e wajji dorgome. Yeroo saniis hin taaneef ni kufi yookiin filannoo moo hin dandeenye. Afureessa Goodluck Jonathan wajji dorgome. Goodluck Jonathan wajjinis dorgome hin moone ni moohame. Duuba Goodluck Jonathan hogguu yeroo isaa fixatu nama biraatii wajji dorgome. Hogguu nama biraatii wajji dorgome ni moohe pireezidaantii ta'e. So Naayijeeriyaan yeroo ammaa tana keessatti biyya dimokiraasiitii miti. Amma muuxannoo namticha kanarraa namni maal baraadha. Politics is a lifetime process. It's not like a product of today that you can produce that you can produce victory and that you can also produce like loss. Victory is a lifetime process. Nama tokko akka gaazexeessaa tokkotti successful ta'uudhaaf ati kun at least waggoota keessa dabartuutu jira. Namni siyaasaatis waggoota san keessa dabruu qaba. Especially hoggumoo nama Oromoo taatu aaduma gadaatu yaadadhu. Namni tokko maal keessa dabreeti abbaa gadaa ta'a. Sadarkaa akkamii dabreeti abbaa gadaa ta'a. Yeroon san hundinuu waqtiin san hundinuu obsa barbaaddi abdii barbaaddi. Namni abdiin qabne boruun arkuu bar. Amma akka nama tokkotti arra jiraachaa jirra. Borummoo jiraachuudhaaf yaada qabna. Kun maal si garsiisa abdii qabna jechuu. Namni siyaasaa abdii qabaachuu danda'u qaba. Amma haala biyya teenyaa tana keessatti wanni deemaa jiru maali? Namni siyaasaa tokko ummataaf ummanni karakkate daabboodha. Daabboon yeroo ammaa tana keessatti qarshii 5 siin jaagatiinsi. Namni daldalaan tokko. Ummanni yeroo ammaa tana keessatti qarshii takka qaba. Daabboo san bitachuudhaaf qarshii 4tu isa barbaachisa jechuu qarshii 4 jechuu. Namni siyaasaa tokko haala kana jijjiiruudhaaf tarsiimoo maaliin qabaa jeeti ummatatti dhiyaachuu qaba malee alamaayyootu daabboo san qarshii 5 si godhee jee si kana blame godhuu yookiis komachuu hin qabu. Because politics is an art, a skill, is a knowledge, is an experience. Duuba haala jiru kana miskiinummaa jiru kana hiyyummaa jiru kana akkamiin jijjiiraa yoon jijjiiruu danda'es karaa kanaaniin jijjiiraa jetteeti nama keetitti himta hawaasa keetitti himta malee hawaasni kee yeroodhaa yerootti komii garaa keessa qabatee hanga of wallaalee of jubbutti yookiis biyyarraa baqatutti yookiis balaa buusutti eeguu hin qabdu. Akka nama siyaasaa tokkotti daabboo qarshii takkaan bittaniin isiniif hoomishiisaa jeeti namtichi tokko wa'ada seenuu danda'u qaba. Yoo qarshii 5 bituu dadhabdan at least daabboo qarshii takkaan bittaniin akka warshaa babal'isee haa ta'u qotee bulaa kana akka oomisha hedduu oomishu godhuudhaan haa ta'u waan adda addaatiin tarsiimoo kee lafa kaayyattee nama sanitti ibsuu danda'u qabda. Lama dammaasiis probably lama dijee malee sadee isaallee ta'uu mala hanga amma yaada hedduudhaan kaase. Nama Oromoo tokkotti yookiis hawaasa Oromoo tokkoof yeroo ammaa tana komii himuun akka seenaa wajjii inni kun jiraatu godhuu jechuudha. Oromoon saba gabrummaa keessa dabre, saba cunqurfama keessa dabre, saba waa hunda keessa dabre. Sabni kun yeroo ammaa tana abdii sirraa barbaadamu kaleessa akka itti himtee yaada kaleessaatiin ammallee akka gubatu, ammallee akka hiraaru, ammallee akka of jibbu godhuu qabda. Saniifiin siyaasaan tun iskiilii dandeetti dhataniin siin jeesaniif. Nama gaara duuba arkuu hin dandeenye namni siyaasaa tokko dhaabbateeti gaara duuba akkanaatu jira jee sitti hima. Ati bari yeroo saniif hin agartu ammoo abdii sitti hora. Akka nama siyaasaatti
akka nama siyaasaa beekutti especially warri I am like political strategist jee warri haasawu kun waan akkanaa kan hawaasa kan abdii barsiisuu danda'u qaban. Namni abdiidhaan jiraata. Hawaasa abdii qabuutu waa kalaqa. Hawaasa abdii qabuutu barnootaaf of qopheessa. Hawaasa abdii qabuutu borullee biiftuu borullee ilaaluu danda'a. Kanaaf jecha magaalaan siyaasaa qarshii abdii jedhamtu san qabaachuu qabdi. Namni siyaasaa qarshii abdii jedhamtu san yoo hin qabaanne siyaasuma keessaa galuu hin qabu. Yaadatti dabalatu wada mala. Waan lama waan takka waan Naajeeriyaa inni naa kaase waan Naajeeriyaa inni naa kaase sanii diqqoo irra buusuu fedha. Inni waan dansaa kaase inni Buhaaruu kaase. Buhaaruu Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari. Yaa isaan dura wanni ani tuquu fedhu tokko seenaa Olusegun Obasanjo. Olusegun Obasanjoon dura Naajeeriyaan yeroo hunda yeroo dheeraa 1960 kaase haga Ingiliz jalaa baate jeneraalotatti fonqolcha itti godha ture. Saanii Abaachaa jedhu Babangidaa jedhu warra biraa kan maqaa ani hin beeknelleen hedduun isaanii jeneraalotatti kudeetaa godhanii achiin duuba Olusegun Obasanjoon kudeetaa godhee qabate. That was the turning point. Seenaa jechuun waa akkanaa kana seenaa hojjechuu jechuun. Olusegun Obasanjoon kudeetaadhaan fonqolchaan aangoo eega qabateen duuba filannoo godhaa jedhe. Uummanni immoo akkuma warra kanaan duraa filannoo sobaa godheetu aangoo itti fuufa malee namni irreedhaan gara aangoo dhufe filannoodhaan gadi hin dhiisu, filannoon hin jiraatu, yaadi badaa yaada kana. Biyya teennallee keessa yaadi hamaan jiru takkuma Itoophiyaan filannoo dhugaa gootee hin beektu. Haga amma Iron Fist yookaan ammoo akka faranjiin jettu power comes out of the barrel of the gun. Aangoon afamuuziirraan dhufti. Warra jedhee amanu hawaasa jedhee amanu keessa Itoophiyaan tokko. Biyyoonni addunyaa hedduu yeroo irraa gara yeroo filannoodhaan dimokiraatik ta'aa dhufaniira. Afrikaa keessattuu kun Naajeeriyaan dimokiraasii ta'ee jirti. South Afrikaan faa ollaa kenna Keeniyaan faa Gaanaan amma dimokiraasiidha. Biyya hedduutu filannoo wayyaa dimokiraasii yoo jedhu laale bu'uurri dimokiraasii filannoo sirrii qabaachuu achiin duuba mirgoonni dimokiraasii biraa irraa ijaaramaa deemu. Garuu basic foundation hundeen at least sagaleedhaan mootummaa jaarrachuu uummati danda'amu kan hin danda'u ka jedhu. Filannoo sobaa doon ta'e filannoo dhugaa godhuu danda'udha. Gara Naajeeriyaatti si deebi'a uummanni abdachuu amanuu hin dandeenye Olusegun Obasanjo. Kanaafuu isan fille. Abbuma fedhe haa ta'u jedhee warra biraa fille nama biraa filate. Uummanni nama biraa filannaa filannoo sirrii geggeessee Obasanjoon hayyeef uummanni nan filannee kanaafuu gadhiisaa jedhee gadhiise. Seenaa Naajeeriyaa gaafas jijjiire jechuudha. Olusegun Obasanjo gadhiisee hin bu'e. Mootummaan biraa waggaa 5 bulche. Mootummaan biraa waggaa 5 bulche sun uummanni ittiin gammanne. Qarmaayyuu Obasanjoon gadi hin dhiisuu jedhaniiti malee nama biraa ka filan. Warri biraa dandeettii qaba jedhaniiti miti. Warri biraa sun hin dandeenye. Waggaa 5 duuba Obasanjoon dorgome. Nami hunduu isa file. Obasanjo yoo yaadattan taate yeroo mallas ture sana Olusegun Obasanjo ture Naajeeriyaa. Termii lama mo'ate termii lama waggaa 5 waggaa 10 mo'ate itti mi'ooftee jennaan termii sadeessoo heera fooyyessuu yaalii godhe. Itti iyyaniiti gadhiisee jechuudha. Olusegun Obasanjoon gadhiisee jennaan Umaru Yar'Aduwaattu bakka isaa mo'ate. Umaru Yar'Aduwaan heart attack qaba ture du'ee jennaan Goodluck Jonathan itti aanaan isaa gara aangoo dhufe. Yaa'u itti aanatu heerri Naajeeriyaa illeen controversy qaba ture. Eenyutu itti aanee fudhata ka jedhu irratti ifan turre garuu Goodluck Jonathan bakka isaa bu'ee Goodluck Jonathan irraa akkuma amma inni jedhu ka amma Buhaariin kun qabate. So yaadi waliigalaa kan takaasaa jirtu dimokiraasiin guyyaa tokkotti kan dhufu tun ta'in yeroo fudhata ammas yaadi al tokko injifatamuun tun ta'in yeroo biraadhaaf irra deddeebitee wanni godhuu dandeenya kan jedhu. Kanaaf garuu hawaasi cimaa ijaaruu barbaachisa. Ilaalchi hawaasaa illee jijjiiramuu qaba. Wanni amma qabxiin guddoon tokko ilaalchi hawaasaa lakkii silattuu mootummaan gadi hin dhiisu mootummaan qawwee malee gadi hin dhiisu maal ilaalcha jedhu irraa jijjiiramuu danda'uu qaba. Gadhiisa
sagalee kennaa murteessuu dandeenya jedhu tokko. Inni lammeessu ammoo sagalee caalmatti amanu kanu ta'e qofattu ta'uu qabaa adoo hin ta'in yoo nu sadiin jiraan nu lamaan waan takkarra yoo walii gallee ati yoo fudhatullee dhabde waan nu lamaan itti walii gallee bitamuu danda'uu qabda. Hawaasi miliyoonni 30 yoo file miliyoonni 15 fi nami tokko yoo gara tokko deeggare miliyoonni 14 fi nami 999 sun 9,900 maaniin sun sagalee tokkoon caalame saniif waggaa 5 eeganna jedhee turuu danda'uu qaba. Ameerikaa keessa akka ta'e kana. Hillary Clinton sagalee namaatiin caalte turte. Garuu wanni isiin caalamteen maali? Electoral college jedhamu yoo laalamu Trump caale. Sagalee namaa kuma hedduudhaan adoo caaltu tolee bakka akkaataa seera kennaatiin inni nama wateera jettee gadhiiste hawaasi hagasi jiguu ka isii file ka caalmaa qabuttu isii file. Waggaa 5 eeganna maal goonaa mootii jedhee Trump akka malee adoo jibbanu cadhisan. Hawaasa kennallee keessa kun baratamuu qaba. Walitti abdachuun illee jiraachuu qaba. Lakki Itoophiyaa keessa amma namni hedduun maaliif bosona ta'a? Lakki Itoophiyaa keessa filannoon sirrii hin gaggeeffamu jedhanii akkasii yaadan jechuudha. Eega akkasii yaadde baay'ee rakkisaadha. Adoo filannoon sirriitu gaggeeffame fudhataan jirtu jechuudha. Jalqabumaa fudhataan jirtu because hin gaggeeffamu jettee sammuu keessatti akkasii yaadaarta taanaan baay'ee rakkisaadha. Ideemsaawwan hunduu hin sirraa hin fooyyaa. Amma perfection illee amma dhufuu dhabu katti aanurra fooyyessaa deemna. Adeemsaan jedhanii ilaalcha akkasii jiraachuu danda'uu qaba. Hawaasis ilaalcha isaa jijjiidhimnee demokraasii godhuu hin dandeenna. Hin dhufa wanni hunduu yeroo isaatitti ilaalchi jedhu dhufuu qaba jechuudha. Hawaasi illeen ilaalcha isaa bifa sanii jijjiiruu qaba. Yeroo baay'ee gaaffiin uummata biraa ka'u jecha bilisoomni Ramoon bilisoomni waan jedhudha. Bilisummaan akkamittiin ilaalamanni jedhu kan mataa isaa danda'e ta'ee hawaasni tokko gaaffii kanaan dura ba'aa irra ture yookaan immoo sirna bulchiisaa irra ture ofirraa gaafa kaasu waan ta'e tokko barbaada. Wanti inni barbaadu sun immoo kan galma ga'u imaammataa fi tarsiimoodhaan yoo masakameedha kan inni bakka ga'uu danda'u. Isa kana keessatti aangoo siyaasaa jaarmiyaan tokko qabateedhaaf uummatti bilisoomeera jennamoo hawaasa keessatti gaaffii inni gaafate yoo deebi'eefidha. Okay, yaada gaaffii gaariidha. Waan kana laal bal'ifnee haa laallu. Amma for example, Prezidantii biyya kanaa Donald Trumpiitu jira. Prime Minister Itoophiyaa yookiis muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadiitu jira. In pragmatic politics jechuun siyaasuma tanaa'u haala qabatamaan tarkaanfachuu jechuudha. Yaaduma ideoloojii akkasii jedhanii uummata kana gammachiisuu fi boochisuu osoo hin ta'in haala qabatamaan siyaasaan maali? What is pragmatic politics? Abiy Ahmed jaarmaya mootummaa bulcha malee uummata hin bulchu in pragmatic politics. Donald Trump jaarmaya yookiis dhaaboolii mootummaa kan Ameerikaa bulcha malee uummata hin bulchu. Uummata eenyu bulcha jennaan uummata ka bulchu ka ganda bulchuutu uummata bulcha. For example, the simple institution qabalee jechuudha. Anaaf bilisummaa jechuun qabaleen ani jiraadhu yookiis gandaan ani jiraadhu keessatti sagaleen tiyya ni dhagayamti. Rakkinni kiyya ni furama. Rakkinni jechuun akkami? For example, magaalaa Shaashamannee fudhadhu. Ani Shaashamannee gaafan barataa tureen keessa dabruu ture akka gaariitti hin beeku. Magaalaan Shaashamannee yeroo ammaa tana jiraataa magaalaa saniif michuudha. Fedhiin jiraataa sanii guutamee jira. Bishaan ni qabdi. Yookiis tajaajilli hawaasummaa guutuudha. Je'eeti hawaasni tokko madaaluu qaba bilisummaasaa. Bilisummaan kanutti himame bara 60 irraa eegalee uummata sooshaalizimii fi happaas haa ta'u meesoonis haa ta'u warra EPRDFs haa ta'u warra hanga ammaa warri siyaasaa warri jiran wanni nu himaa jiran ideoloojii nu himaa jiran yookiis yaada rimee yookiis yaada mootummaan akkana ta'uu qaba hawaasni akkana ta'uu qaba jedhanii si himan malee dhugumaan siyaasaa tarkaanfatanii hin jiraanne irra hedduun isaanii qabsoo immoo tarkaanfatanii jiraatanii jiran. So qabsoon tuni kara qabsoo itti madaaltuuni miti jiruu hawaasaa kan itti madaaltu. Jiruu hawaasaa madaaluudhaaf na hawaasni tokko bilisummaa ni qaba jechuudhaaf taligaa jiru basic needs waan jaan guutamuu qabaaf hawaasa saniif.
ani bilisummaa karaa saniin laaluu barbaada. Bilisummaan amma akka sabaatti himnu Oromoon bilisoomee sinjaa tokko lafaa ka'ee. Kaanis achii dhaabbateeti lakki Oromoon hin bilisoomnee fedhiin Oromoo hin deebinee jeeti yaada adda addaa sii haasan. Yaadni lamaan kunu is an abstract thought. Abstract thought jechuun yaaduma sammuu keessa jiru malee yaada haala qabatamaan tarkaanfattee yookiis jiraattee agartuu miti. Kanaaf jecha gaafii Oromoo deebisuudhaaf yookiis gaafii hawaasa biyya sanii gaafii lammii Itoophiyaa deebisuudhaaf ummanni Itoophiyaa, ummanni Oromoo, ummanni ganda tokko maal barbaada? Gaafa waan barbaadu san argate gara bilisummaatti inni sun siqaa dhufa. Bilisummaa jechuun is not an absolute term. Bilisummaa is relative. Bilisummaa jechuun akkami jechuudha. Absolute term jechuun yaada qulqulluu sadarkaan bilisummaa hagana jettee himtuu miti. Bilisummaan yeroodhaa yerootti guyyarraa guyyatti fedhiin ummataa lakkuma jijjiiramuun jijjiiramti. Maaliifin sinja namni arra uffata tolaan argattaa yookiis bilaashiin argattaa jettee itti kannita. Eega uffata san uffate booda boru nyaatammoo bilaashiin harka dhuuhii je'essi gaafata. Nyaanni tolaan jiramoo je'essi gaafata. Bishaan tolaan jiramoo je'essi gaafata. Kun jechuun maal jechuu bilisummaan isaa uffata san irratti yookiis huccuu san irratti rarraatu. Bilisummaan isaa yeroodhaa yerootti jijjiiramaa lakkuma jiruunsaa jijjiiramtuun lakkuma ilaalchi jiruusaa jijjiiramuuni fedhiin bilisummaatis jijjiiramti. Amma biyya teenya keessa laali mirga dubartootaa jenna yookiis bilisummaa dubartootaa jenna. Mirgi dubartootaa waggaa 20 dura akkam ture? Waggaa 20 booda akkami? Maaliifi piroosesa yookiis adeemsa keessa dabreetu jira gaaffiin kun. Gaaffiin sun adeemsa san keessa dabreeti arrarra ga'e. Arrarra hogguu gayu amma dhalaan takka mana tokko si wajji jiraatee yookiis jaartiin tee si wajji jiraatee mee yaadumaafu akkuma Ameerikaa kanatti maali? Ameerikaa kanatti jaarsaa fi jaartiin yoo wal dhaban jaarsatu manaa baha yookiis irsatu manaa baha miti. Akkana jechuun bilisummaan dhalaadhaa guutamtee yookiis bilisummaa saalli dhalaadhaa guutamee jechuudha miti. Dubartiin tun jaarsisii manarraa arihamuun yookiis bahuun mirga tokko calaqqisiisa. Mirga dinagdee ni qabdi jettee hogguu gaafattu bilisummaa dinagdee ammaasis barbaaddi jechuudha. Kanaaf jecha nuti ilaal namoonni siyaasaa keenya seenuma keessatti hogguu ilaaltu nu burjaajeessaatti dabran. Maaliif cinaanis barnoota yookiis Ameerikaa baratee yookiis Raashaa baratee yookiis biyya tokko barateeti hogguu si himu waanuma kitaabarra jiru si hima. Waa yookiis waanuma barreeffamarra jiru si hima. Hawaasni waan barreeffamaan dabree haala qabatamaan jiruusaa keessatti arguu barbaada. Kana gochuudhaaf bilisummaan duraa gandarraa eegalti, magaalarraa eegalti, achirraan aanaa dabarteeti biyya guutuudhaan geessi. Amma sun eegaleera jechuun danda'ama Oromiyaa keessatti. Amma laal Oromiyaa keessatti maali? Sun eegalame jechuudhaaf waan nama dhibuutu jira. Akkam seete? Mootummaan hanga ammaa waggaa laman dabran kana keessatti mootummaa tasgabbiitii miti. Mootummaa yeroodhaa yerootti ibidda dhaamsaa ibiddi itti qabatu. Warri kana boodaas dhufee yookiis mootummaa ta'u tasgabbee duraan dursanii biyya tasgabbeessuu danda'uu qaban. Bilisummuma sanuu dhandhamuudhaaf ijaan arguudhaaf jechuudha. Bikka tasgabbiin hin jirretti bilisummaa yaaduun hin danda'amu. Tasgabbiin daabboo abjuuttaati. Maali? Bilisummaan daabboo abjuuttaati yoo tasgabbiin hin jiraanne. Kanaaf jecha Oromiyaa keessatti yeroo ammaa tana waan san eegallee jirraa jennee yoo yaanne ganaan eegallee yookiis hin jalqabne. Maaliif? Mootummaanuu tasgabbaawee hojii guyya guyyatti gaggeessaa hin jiru. Rakkina adda addaatiitu yeroo adda addaatti mul'achaa jira. Kanaaf jecha dura mootummaan tasgabbii irratti hojjechuu qaba. Namoonni ammaasis filannoodhaaf fiigan yookiis namoonni siyaasaa paartiileen siyaasaa filannoo fiiguu qofa osoo hin ta'in filannoon booda jiruu filannoon booda yookiis post election life saniif qophaa'uu danda'uu qaban. Saniif tarsiimoo qabaachuu danda'uu qaban. Kanaaf jecha karaan bilisummaa itti hiinu kuni karaa adda addaati. Namni akkanumatti si burjaajeessa yookiis tashwiisha jaawarri dirree dhawaa yookiis shakkii adda addaa sammuu kee keessa naqa. Oromoon hin bilisoomne ganaadhaa akkasi. No, bilisummaa wanni jennu kuni haala qabatamaan hiikamuu danda'uu qaba. Bilisummaan Alamaayyoodhaa bilisummaa maatiin taatu. Alamaayyoodhaaf bilisummaa jechuun jaabboo nyaachuu ta'uu mala. Mahdiidhaaf bilisummaa jechuun makiinaa bitachuu ta'uu mala. Nageessaadhaaf bilisummaa qabaachuu jechuun mana murtiitti afaan isaatiin dubbachuu danda'uu ta'uu mala.
Kanaaf jecha yaaduma bilisummaa jedhu kanaahu waliin dha'uun hin barbaachisu. Bilisummaan yaada waliigalaati. Akkasumatti illee yaada namoota yookiis ilaalcha yaada geographically faallaa ta'uu mala. Maaliif amma Minnesota keessatti food stamping is one of the question. Namni mootummaarraa nyaata argachuun mirga. Texas hogguu deemte mirgi akkasiisan hin jiru. Atiif mirga jechuun dalagaa daleedee kafaltii argachuu jechuudha. Kanaaf jecha bilisummaan yookiis karaan nuti freedom itti ilaallu kuni karaa adda addaatiin ilaalamuu danda'a. Namnis gawwoomuu hin qabu. Siin bilisoomsaa akkasiin si godhaa karaa kanaan si baasaa jedhee namni siyaasaa tokko si himuu danda'u mala. Ammoo wanni inni jiru san haala qabatamaan jiruutee jijjiiruu danda'u qaba jechuudha. Galatoom nagees waa hedduu kaase Mahadiini bilisummaan maanni namni tokko of danda'ee wanta isaaf barbaachisu yoo qabaatee biyya isaa keessatti ofii isaatii dhiibbaa tokko malee yoo jiraate kan jedhudha. Yoo nagaan jiraate immoo waa hundumti yoo galma ga'uu danda'a. Garuu hawaasa keenya keessatti yookaan immoo miidiyaalee hawaasaas haa ta'u miidiyaaleen keenya kan isaan dubbatan yeroo baay'ee waa'ee filannooti. Filannoo eenyutu injifataadha. Utuu filannoo injifachuu biraan ga'een garuu waan baay'een hin jiru. Nagaaf tasgabbii biyya isaaniitti hin barbaachisu. Hojii dhabummaan akkasitti hin jiru kun irra taasisuun barbaachisu. Hawaasni keenya jechuun miidiyaaleen keenya rakkoo hawaasa keenya keessa jiru. Dhuguma hawaasni guutummaan kun waa'ee filannoo yaada immoo waa'ee nagaadhaan bahee galuu yaadaa jira. Waa'ee guddina diinagdee yaadaa jira. Sun akkamittiin mari'atamuu danda'a? Mata duree ta'uu danda'a. Gaafilee ammatti kakaachee kana waa'ee nagayaa waa'ee diinagdee haa ta'uu nyaatanii buluu waan kana deebisuun dura yaada ummata burjaajesse kana irratti dubbachuun baay'ee barbaachisa. Bilisummaan maal waan jedhu irratti. Mahadiin akka gaariitu tuttuqee jira. Bilisummaan sabaaf hawaasa tokkoof barbaachisuuf hawaasa biraatii barbaachisu sadarkaa garagaraatitti akka gaafilee garagaraa ta'uu mala. Amma nuti emancipation jedhama Ameerikaa kana keessatti ijoolleen ganna 18 gadi gargaarsa seeraa gaafattee maatii jala bilisa ba'uuf hojii argadhee jira. I want to be emancipated jedhan bilisummaa argachuu qaba. Maatiin na to'achuu hin qabu. To'annaa maatii jalaa bahuun achitti isaaniif bilisummaadha jechuudha. Ameerikaa keessatti rakkoon filannoo maal filannoo waan kan hin jiru. Rakkoon yaada fi ibsachuu kana hagas mara hin jiru. Kanaafuu namni maanfa dhiyeeffata. Dhiiraa fi dhiira wal fuudhuun dubartii fi dubartii bilisummaa san argachuu qabnaa jedhan isteeta garii gariitti mirgi waa akkasiisan fa'a. Yookaan immoo mirga poolisiin wanni ala nutti fayyadamu jira haalan taaneen nama yeroo qabu yeroo nama wanni jedhu isa kanarraa mirga poolisiin wanni kana aangoo poolisii kana ofirraa hir'isu saniif hiriiran. Because sadarkaan nu amma bilisummaatti kileem goonuuf isaan kileem godhan tokkoo miti jechuudha. Nyaatanii buluuf bilisummaan mootummaan namaa nyaata kennuu food stamping kun sadarkaa kanan nuu kennuu qabaa jedhanii mirgi isaan gaafatan bilisummaan isaan gaafatan kakkasiifaa jechuudha biyyoota garii asitti. Kenna biratti haa deebinu gara kennaatitti yaadi bilisummaa jedhamu kun akkamitti jalqabee ka'umsa isaarraa yoo laallee jennu jecha afaan faranjii liberation jedhu afaan faranjii jecha lama jira liberationii fi freedom jecha jedhu jira jechoota kana lama. Ka'umsa isaa 1960moota keessa akkamitti ka'e 1960moota jechuun yeroo biyyoonni Afrikaa kun gita bittaa Yuurooppii jalaa bahan. Liberationii yeroo sanitti yaada namaa keessa ka jiru sirna colonization yookaan ammoo kolonii gita bittaa biyyoonni Awurooppaa biyyoota Afrikaa kan hundaa qoodamanii qabatanii turan. Isaan jalaa biyyoonni Afrikaa kun ofiin of bulchuu danda'u isaan ifirraa galfachuun liberationii jechuun isaaniif isani. Biyyoonni kun 1960 61 62 63 biyyoonni baay'een 1958 ka'ee haga 63 titti Awurooppaa ifirraa galchitee ofiin of bulchuu yeroo sin jalqabte. Liberation conceptiin liberation tokko isa gita bittaa biyya biraatiin bitamuurraa ofiin of bulchuu dabruu colonization irraa bilisa ta'uu isa ture tokko ka jalqaba. Inni lammeessoo ammoo akkami ilaalama bilisummaan kunu bilisummaa lafa bilisa baafachuu fi hawaasa bilisa baafachuu lama qoodama. Bilisummaan lafa bilisa baasuu maali? Independence ka jedhamu. Biyya tokkorraa citanii biyya biraa ta'u fakkeenyaaf Eertiriyaan Itoophiyaarraa adda baatee independent taate bilisummaa lafaa argatte lafti si'i kophaatti daangaa kophaa horattee biyya addaa independent state taate jechuudha. San jechuun uummati bilisoomi jechuu miti. Lafti si'i garuu independence argatte. Suudaniin kibbaa Suudanii kaabaarraa baate
independensii argatte sunilleen bilisummuma jenna afaan keenna kun hunduu bilisummuma gita bittaa faranjii jalaa bahuun biyyi dur ingilizii too'attee baandiraa fi itti dhaabattee bulchaa turte tokko gaafa ingilizii achi baate mootummaa fi argattu liberationuma bilisummuma jenna biyyi tokko immoo biyya biraa irraa cittee naannoo fi kophaa baafachuun bilisummaan lafaa sunis bilisummuma jenna hawaasi immoo biyyuma tokko keessa ta'e fakkeenyaaf Gaanaan duraan abbootii irreetiin ummati bilisummaa hiree fi ofii murteeffatu yoo dandeenye ta'e hiree fi ofii murteeffachuu jechuun inni jalqaba government of the people by the people and for the people mootummaa ummataan filame ka ummataa hojjetu argachuu ummati filannoo mootummaa jaaruu danda'u kun amma biyya addaa godhuu maalii cituu maalii yookaan biyya kophaa baay'isuu adoon ta'in biyyuma takka keessatti sagalee ofiitiin ummati hiree fi murteeffachuu danda'u hiree ofiitiin eenyuun na bulcha ka jedhu mootummaa kamitti dhaaba kamitti mootummaa ta'e na bulchuu qaba yaadarratti hundaa'ee yoo filatuu danda'u yoo kana godhuu hiree fi ofii murteeffachuu danda'u kun maal jechuu bilisummaa jechuu so bilisummaa ummataati jira bilisummaa ammoo lafa yookaan independence jedhanu jira bilisummaan kun bifa kanaan gosa adda addaa qaba gara keenyaatti yoo deemne amma nu bilisoomne moo hin bilisoomne falmii ture falmii tana keessa falmii akkamiiti jira fakkeenyaaf bilisoomne ka jedhu nami gariin yoo dhaabni andeeggaru tokko dhaabni qara mootummaa falmuu tokko gara angoo dhufe bilisummaa jechuun isa jedhee warra yaadu jira dhugaan jiru garuu sanii miti bilisummaa jechuun uummanni sagalee ofiitiin mootummaa jaarrachuu danda'u sagalee ofiitiin mootummaa jaarrachuu fi garuu yaada fi ibsachuu danda'uu qaba walgahee mari'achuu fi haka amma kun walgahuu kun jiraachuu qaba san qofa adoon ta'in gurmaa'uu danda'uu qaba freedom jechuu freedomii keessatti freedomiin gugurdaan sadan freedom of expression barreeffamaan haa ta'u sagaleen televizyiiniin haa ta'u barreeffamaan gaazexaan haa ta'u yaada fi ibsachuu danda'u freedom of expression bu'uura ka jedhamu utubaan sadan freedomii keessatti freedom of expression freedom of association kun immoo gurmaa'uu danda'u kun dhaaba siyaasaa ta'ee gurmaa'e waan biraa ta'ee gurmaa'e civic organization ta'ee gurmaa'e kun amma baaldaraas illee dhaaba siyaasaa ta'ee dhaabbilee siyaasaa hunduu gurmaa'uu hin dandeettan jedheen dhoorkamu jechuudha eeyyamamaaf mirga gurmaa'uu mirga ammoo walgahanii yaada fi wanni jedhu kun amma uummati public bahee isaan kana sadan isaan kun sadan jiraannaan Itoophiyaa keessatti kun sadan guuteera amma guutee jira fakkaata kun argaa jira siigalee guutee jira garuu daangaa fi eegatuu qaba naamusaan ta'uu qaba mirgi kun sadan bakka guutame ka irraa hafu isa kanarratti hundaa'ee kampeenii godhatee yaada fi ibsatee yaada isaarratti hundaa'ee uummanni filannoodhaan sagalee fi kennee bilisaan kennuu dandeennaan sodaa malee anamma Dr. Ebalu achi dhufa yookaan maanii achi dhufa bakka jedhamu yoo achi na argan maanii ta'e adoo jedheen sodaati ummati dhaqee bakka san dhageeffatuu danda'e sagalee fi bilisa ta'e kennuu dandeenyaan bilisummaa jechuun kana jechuudha. Keeniyaa keessa akka ta'aa jiru kana, Gaanaa keessa akka ta'u jiru, South Africa keessa akka ta'u jiru kana. Kanaafu haala amma qabatamaan jirutti dhaaba Ebaluuti qabate yookaan dhaaba Ebaluu qabatu malee nu bilisummaa hin qabnu yoo jedhamu taate. Bilisummaa ka jennu yoo kaafaa'oon angoo qabate yoo jette gaafa kaafaa'oon angoo qabatu immoo warra biraa ka mormu jira siigalee ka amma immoo ni jedhu irraa bu'u jira akkasii nuti bilisummaa jechuun gareen tokko yookaan gurmuun tokko qabachuun yookaan gurmuun biraa qabachuu adoo hin ta'in hawaasi uummati bal'aan mirgoota sadan kana argatee jiraayi jechuudha mirgooti kun jechuun karaa biraatiin demokiraasii jechuudha amma yeroo durii am falmii am beeku tokko maan gaafa an diqqaa bilisummaa dursamoo demokiraasii dursamoo maani warra akkasii jedhu sun jecha bilisummaa jedhu kan maybe biyya kophaa jechuu yookaan waan biraa jedhee waan yaaduuf jechuu kanaafu mirgoonni demokiraasii kun kabajamnaan bilisummaan argamee jechuu kanaafu maaniif uummati sagalee fiitiin waan fedhe murteeffachuu danda'a waan ta'eef. Haalli amma biyya keessa jiru si gammachiiseera sochii amma hammaatti jirutti waggaa lama darban kana jijjiiramaa jira biyyi suni atis gara biyyaatti galtee filannootti akka hirmaattu odeeffannoo sirraaleen dhageenye odeeffannoo akkasii jira haalli sun si gammachiiseera sochii nama maatti deemamaa jiru yoo si gammachiiseera ta'e immoo rakkoon gara kam jira fakkeenyaaf amma warra aangootti fakkeenyaaf biyya sana keessatti jijjiiramatu ture jijjiiramni gaafa dhufu immoo paartileen biyya alaa jira hundumtuu akka galan hundumtuu waliin ta'ee biyya kana ceesisu
mootummaa qofaatu hin ta'e jechuudha. Mootummaanis mootummaan amma jiru kun mootummaa uummatatti dhiyaatee ganaa filatamee uummatarraa ayyama eeggatudha waan ta'eef haala akkamittiin madaalta akka dhuunfaatti. Akka dhuunfaatti maaliif seeta anaaf fooyya'insa natti mul'ata qaamaan galee argee hin jiru amma dhaqee arguuf deema garuu waan asirraa sooshaal miidiyaan arguufi waan miidiyaa adda addaarraa arguufi fooyya'insa ana fooyya'insa wanna hin jedhuuf kaduraa keessatti bar hidhamee jira kaduraa keessa filannoo dorgomee argeera waan nama godhan gaafa an hoteela tokko seenu abbaa hoteelaa yaamamu soddaan kiyya ka hoteela qabu maqaa isaa Gooroo jedhama yeroo an seenu karaa dallee duubaatiin ba'a achiin duuba hoteela isaa dhaquu jibbe maaf jennaan hin qoratanii san baqata nama an hoteela bira bulee yaamanii qorataniitti waan inni qabatu deemuun deetta boombii qabatee maali jedhanii jiranii namooti kun lamoota lubbuun jiru hin beekan. To that extent hoteela biraa ka ambule immoo poolisiin dhuftee zabanyaa tumtee maal jettee nu uyyuu natta dhadhaanii natta seenanii akka onni jechuuf attaaki na godhuuf dhufan beekee jira ijoolleen na bira jira ijoollee taan tumanii fuudhanii hidha waan duraan ture san waan beekuuf amma haalli jiru wayyaahee jira natta fakkaata jechuudha asii yoo argu because comparatively laala argite duraan maal keessa turre amma maalti jira laala nami san ilaalle immoo mootummaan kun amma jiru kun callaan nurraa bu'uu qabaa qofa yoo yaadu ta'e fooyya'ee jechuun tokko naamusa fiitii fi daangaa seeraa facabsee dabra yoo hidhan kaan ay bilisummaa maanti jira hidhamee jedha dabartee daangaa yoo dabartee fakkeenyaaf jette wanni seeraa kee adoo hin eegatin push gootee yoo dabartee hidhan ay bilisummaan hin jiru jechuun sirrii muti maaliif amma hin arga televiziyooniidhaan uummata gabbahee qabsoo qawwee qabsoo kaanii wanni sirbu arga adoo durtee akkasi sirbitu dhiisiiti alaabaa san akkasitti baasu qofaan maaltu dhufaa ture hin beekne kanaafu amma san sirbuun amma akka nama seeraatiin ayyoo laalu violence qawweedhaan maali jechuu promote gochuun anaaf mootummaa obsaa jira because hin arga konsertii viidiyoo inni laala ebeluu kiyyaa jedhan jechuun nama irreedhaan deemuun heera mootummaa sanii keessatti totally dhorkaadha yakka promote godhuunilleen immoo akka nama saniitti si gaafachiisuu dhabus waan ittiin si gaafachiisuu qaba jechuudha abaarii teeta accomplice taate ittiin himamta kanaafu waan hedduu yoo allaalu mootummaan hedduu obsa jirallee naf fakkaata kanaafu anaafi akkaataa freedomii sadan amma siin jedhee sanirra yoo hundaa'ee laalu fooyya'insa jira ka jedhu argaa. Mahadi nageessaan waan baay'ee kaasee biyya sana keessatti qabxilee sadii kaasee uummanni bahee paartileen siyaasaas deemanii dubbachuu danda'u uummanni sodaa tokko malee bahee yaada isaa ibsachuu danda'adha. Filannoodhaaf garuu ammas uummanni waa hedduutu isaaf gaafa jedhu adda baasuu qaba eenyuun akka ta'e paartileemonni yookaan immoo mormitoota yoo jechuun dorgomtoonni hundumtiyyuu haala kamiin na fayyadu kan jedhu dubbii gaafa filannoo haasa'amu qofaatu hin ta'in isa dudduuba deeme akka jette gaara dudduubatti waan jiru arguu isa jedhu san hawaasni akkamittiin adda baasuu danda'a keessumatti gaaffii ciccimaa qabuu fi gaaffii sana masaa deebisuuf. Dhugaan jiru hawaasni jiruusa haalaalu nama siyaasaa baruudhaaf bar jiruutee laalteeti nama siyaasaa san barta jiruun ati amma jiraachaa jirtu yookiis jiruun amma hawaasni jiraachaa jiru jiruu gammachuuti jiruu tasgabbiiti jiruu namni nagayaan itti hojjetee yookiis manarraa bahee itti galu waan kan san cufa hogguu madaalan namni siyaasaa tokko hogguu isaan dura dhaabbatee dubbatu miiraan isaan kakaasee haala amma jiru kana yookiis rakkina amma jiru kana irratti rakkina ida'uuf deemamoo rakkina dabaluuf deemamoo rakkina san irraa saphisee hawaasni kun akka nagayaan jiraatuuf isaan kana kakaasu jira amma laal maal seeti hogguu hawaasni tokko hacuucame lola bilisummaa se'a maaliif hacuucaa keessaa beeti nama tokko yookiis humna tokko ofirraa dhorkuu eegalaame Prosesa san yookiis adeemsa san bilisummaa isa fakkaatti ammoo bilisummaa miti san badiidha amma magaalaa Dirree Dhawaa keessatti waan ta'e jiru dhihoo tana ni garraa Harar keessatti waan ta'e ni garra ani amma saba ebaluuti yookiis saba kaanii godhee jechuu hin barbaadu maaliif lammiin kun lammii biyya saniiti bifaanis gurraacha haa ta'u adiis haa ta'u islaama haa ta'u kiristaana haa ta'u lammii biyya saniiti mootummaan lammii biyya sanii san karaan itti ilaalu ija tokkoon ta'uu danda'uu qaba ija madaalawaa ta'uu danda'uu qaba amma namoonni siyaasaa
shoora kanaatiif maal taphatanii yookiis maal jijjiiranii jettee hogguu yaaddu laal ani yeroo ammaa tana keessatti namni ni dinqisiifadhu nama hawaasa tasgabbeessuun irra hedduu dinqisiifadha maaliif yoo arra hawaasa tasgabbeesse boru biyya bulcha yoommoo arra hawaasan tasgabbeessine hawaasa lola yookiis ifirraa dhorkuu tana akka bilisummaan lakkaa'u kana fuudhee gara lolaatti bobbaase namtichi sun boru biyya inni bulchuu hin qabu hawaasa inni bulchuu hin qabu nama siyaasaa kana hawaasni karaa adda addaatiin madaaluu danda'uu qaba hogguun ammaasiis namni tokko jiruus haala laaleeti nama siyaasaa akka daawwitiitti ilaaluu qaba hogguun isin jiru ammaasiis hiikaa biraatillee qaba hiikaan biraa inni qabu maali nama baargama si ceesisu mala isaatiin tooftaa isaatiin sammuu isaatiin muuxannoo isaatiin karaa adda addaatiin madaalta hawaasni wanni amma isaanirraa eegamu rakkina qaban kana hafarsaa gara rakkootti nama isaan deemsisu yookiis gara rakkootti isaan nama ceesisu osoo hin ta'in nama isaan kana tasgabbeessee arra yoo akkana taate boru wanni ja'an ni jirti yeroon boru ja'an ni jirti boruudhaaf akkamitti qophooyinaa hegereef akkamitti qophooyinaa hegereen teenya maal fakkaachuu deemtii nama ji'u kana akka gaariitti adda baafachuu danda'uu qaban ammaasis irra deebine amma bikka kanatti hedduun clearly waan takka dubbachuu barbaada kun OBN I hope wanni ani jiru hundinuu kara bilisa ta'een hawaasaaf ni dabra jeetiin yaada biyya jechuun Abiy Ahmed yookiis Jawaar Mohammad yookiis Lammaa Magarsaa yookiis Daawud Ibsaa yookiis nama biraatii miti biyya jechuun hawaasa bal'aa Oromoon ilma tokkoon qabu ilma abbaa gadaa ilma jinnii wanni jinnu kuni dhaadhiisuma malee Oromoon ilmi isaa dhaloota Oromoon hawaasa gurmuuti malee hawaasa nama tokkooti miti ilma nama tokko guddifatuu miti hawaasa guddifachaa jira irra deebine ammaasis political discourse keenya haasawni siyaasaa nuti haasawaa jiru dhiyoo tana Alamaayyoon Oromoo miti yookiis haatisaa akkanaa yookiis biyya akkanaatti dhalatee yookiis akkanaa jaanii Oromummaarraa baasuun aadaa Oromootii miti Oromoon nu duraa kajaarraa 15ffaa ka biyya Itoophiyaa yookiis gaanfa Afrikaa cufa to'achaa ture istiraatiijiidhaan as gahe istiraatiijii lama yoo caqasuu barbaanne guddifachaa fi moggaasa fudhadhu ilma mixii fudhadhu waan adda addaa fudhadhu ilma barcumaa fudhadhu hawaasa kana keessa dabre Oromoo keessatti jechuudha hawaasuma Oromoo keessatti qoqqoodiinsa uumuudhaaf ati ebaluuti dhalanni kee akkana Oromummaan ta'e irruudha yookiis Oromummaan ta'e guutuu jedhee namni Oromummaa namaa kan nu hin jiru jiraachuus hin danda'u Oromo is a nation Oromoon biyya saba bal'aa Oromoon nama tokkoo miti yookiis interest yookiis bu'aa tokkoo miti interesti tokkorraa kaatee Oromummaa madaaluu hin dandeessu ati Oromummaa naa kennuu hin dandeessu naannummaa naa kennuu hin dandeessu yooniin ani nama Harartee Wallagga keessa dhalate Wallagga keessatti yoon dhaladhe yooniin magaalaa Naqamteetiif sirra yaada qabaadhe anatu ilma Wallaggaati ati miti sigale kanaaf jecha namni akka waliigalaatti hawaasni akka waliigalaatti wanni ofirraa to'achuu qabu yaanni akkanaa kun rakkina keessa nu buusa qaama tokko ciccirree akkamiin dhaabbachuu dandeenya qaamni tokko jiraachuudhaaf foon lafeen dhiini waltahee qaama san dhaabbataan garsiisuu danda'uu qaba Oromoo immoo adda qoqqooduudhaaf ati ilma ebeluuti ati jinniidha wanni akkasiisan hin jiru ani magaalaa Dirree Dhawaatti dhaladhe Araba tahanii qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegamaniitu jira anaa fi namni san hogguu Oromummaan teenya madaalamtu nama saniitu narra caala I can confess that maaliif Oromoodhaaf akkas godhee argeetiin jira osoo dhiiga Oromummaan qabaatiin jechuu kanaaf jecha hawaasa keenya laal dhukkubni hawaasa keenya ajjeesuu deemu yookiis hawaasa keenya dhabamsiisuu deemu tokko gandummaa siyaasaa dhiigarratti murtooytee haasawamtu yookiis hafarfamtu tanaatiitu hawaasa keenya miidhuu deema siyaasaan teenya ilaalcha irratti murtaa'uu qabdi malee dhiigarratti miti ilaalcha kamiitu nu baasa ati namni tokko Iyesus Kiristoos hogguu hordafu Iyesus Kiristoos Oromoo ta'eetii miti Nabi Muhammad hogguu hordafu Nabi Muhammad Oromoo ta'eetii miti
ilaalcha nabi Muhammad yookiis ilaalcha Yesuus Kiristoos nabaasaa karaa haqaati jeeti hordofe malee dhiigasaa argeetii miti. Kanaaf jecha hawaasni keenya waa hedduu baruu qaba. Hawaasa keenya kana qoodamiinsa keessa waan galchaa cufan hawaasni balaaleffachuu danda'u qaba. Maaliif yoo jette namni siyaasaa ni dabra yeroo ni dabarti. Biitii ni jiraatti hawaasninis ni jiraata. Dhaloonni dhaloota biraa horaati deema. Dhaloota biraatiif wanni dabarsuu qabnu nagayaa fi tasgabbii waltahiinsa haga dandeenyetti garaaгаroomina yaadaatillee qabaannu. Garaagaroomina yaadaa kana waliif finnee waltaanee haasoinee bikka itti waliin taanetti fuulduraaf itti waltaan. Bikka itti waltaanutti immoo waltaaneeti waliin gama yookiis fuuldura ceehuu danda'uu qabnaa jeetiin yaada. Mahadii waa hedduu kaaseera. Dhumarratti waan itti dabaltu qabda. Dhimma mahadiin kaase kanarratti anillee waan hin deeggaraadha yaada baay'ee gaariidha. Oromoon akka sabaatitti ciminni isaa guddaan tokkoyyuu tokkoffaa ofii wal qabatee akkasuma immoo namoota saba nama Oromummaa himatuuf ka saba biraa keessaa fudhatellee ifitta moggaasee gosoomsee kafii godhatee waliin deemuu danda'uu isaati. Inni kun Oromoo tokkoffaa baay'ina inni adda qabuufillee bal'ina inni amma qabuufillee kana hundaaf ka gumaache Oromoon bifa saniin deemuu isaati. Lammeessoo ammoo wanni Oromoo godhe dhugaa irratti hundaa'a malee soba irratti hundaa'ee hin deemu. Oromoo dhiisi waan ajaa'ibu keessaa warruma Habashaa ta'e Alaqaa Taayyeen kitaaba isaa keessatti Alaqaa Taayyee jechuun kun nama 1890 keessa yeruma kun amma Itoophiyaan mooderniin yookiin immoo booda Minilikii irraa fudhatu kan naannoo san jiraate kitaaba isaa keessa waan jedhu Hindu amale Oromoon gaaddisa isaa ta'e kijibaan hin murteessu jedha. Nu warra amantii qabna waaqa beekna jettutti dharaan walirratti murtee kijibaa goona malee afaan Amaaraatiin jedha. Bimootuun kwa bashongawaachoo bahassata ifardu argite gaaddisa ta'e Oromoon dharaan waan murteessu. Keezii ilma isaa irratti abbaan dharaan hin murteessu. Ilma fiitii golee dharaan hin murteessu. Dhugaan tawaaqaa jedha dhugaa irratti. Ardha garuu maalti jira? An yoo Alamaayyoo jibbe dhugaasaa jallisee waanuma isa jibbeef isa miidhuuf yookaan Mahadii Alamaayyoo caalchisuuf jecha Alamaayyoon nama qoodee Alamaayyoon akka wama kijibaa tun immoo saba balleessiti. Hawaasa deebitee miiti malee amma aadaa ta'een oriijinaal tasilaa dhugaa irratti waa hundoonnee goonu santu badaa jira. Nami garii wanni sun wallaalchatti fakkaata. Waanuma waa walitti bubbutanii maal jechuu kanattu qaroominatti fakkaata. No qaroominaa muti. Ta Oromoo qulqullittii durii santu dhugaa santu qaroomina malee waa walitti bubbutanii kijiballee dhugaa fakkeessanii deemu ufa fakkeessu muti. Ta ardhaan nu geette ta nu cimsite cimina kennallee hanu geette tokko dhugaa. Lammeessoon akka malee nu barbaachitu tokkomma dhugaan jirtu. Jaarraa 16ffaa Oromoo yeroo injifannoo argate san waan wal qabatee waan tokkoomeef dhugaa irratti hundaa'ee waan deemeef milkaa'e. Yoo kana siin jedhu sirna gadaa keessatti yeroo hedduu gareen baay'ee gadaa ennaa jedhanu nama tokkochatti keessa abbaa gadaa ta'e amale dhalooti umrii san geessuun hunduu gadaadha. Dhalooti umrii tokkorra jiru ka 32 haga wanni jiru sun isteejii waliin guddachaa dhufe sun raabadoorii ta'a. Yeroo sanitti caasaa filata. Abbaa murtii yookaan abbaa yaa'aa filata. Caasaa hujii walii qooda. Hayyuu filata. Hayyuu jira. Abbaa fagaj jira. Warra ammoo diinagdee fi ramadamu jira. Jadhaaba jira. Kana filatee gaafa gadoomanullee gaafa waan kana godhanu. Nami gariin waan kana abbaa gadaa ta'uun laali. Hujii tiyya dhiisee wama dubbii biyyaa qofa ta'ee waan ooluuf horii kiyyatiffachuu irraa maaniirra waanuma sabaa qofa jala deemuu kana hin fedhu jedhee nama beekumsa adoo qabu dandeettii adoo qabu gaafa waan kana silaa filan nama baqatu jira. Nami ta'ee mari'atee abbootii isaanii yuubaan mari'atanii warra dur gadoomee bira dabreen mari'atanii nami ta'u ebeluuti jedhanii yoo inni illee baqate hin godaana fa'a garii barbaadanii faana dhaqanii yaa'isuun faana dhaqee addeenni qubatee jirutti jalatti dhufanii qeexalanii fuudhanii itti gombisan.
nama kana abbaa gadaa tolchan gaafas abbaa murtii godhanii wanni jedhan waggaa 8 duuba kan abbaa gadaatu ka baqate dhaqanii barbaadanii yoo isaa kana mootomsine yoo isaa kana abbaa gadaa goone abbaa yaa'a godhanne milkoofnaa maaniif akka dhuunfaatitti adoon ta'e hawaasi sun akkamiin yaada jechuudha akka waliigalaatitti yoo maal goone moohannaa yaada jechuudha dhuunfaa ofii caalaa dantaa waloo dursa jechuudha gadaan akkasi ammallee kanu baasu yoo eenyu wanni ta'e yoo eenyu hoggane yoo eenyu namaan deeme yoo eenyu nu soorosse milkoonna ka jedhu dantaa waloo sanii dursuu isa yaaduu danda'uu qabna malee yookaan gosaaf yookaan wanniif yookaan gurmuu teenna qofaaf dhaaba siyaasaa keenna qofaaf jennee bal'etti hawaasa bal'aa fuunee bal'etti dabarsuun hin barbaachisu. Kanaafuu eenyutti obsa qaba eenyutti mala qaba eenyu yoo namaan deeme saba biraa nu jaalachiisa eenyutti yoo gurra nutti hora eenyu qaro ka jedhu laalanii bifa saniin deemu hawaasi keenya duraan akkasitti angoo walii kennaa ture gaafa jaarraa 16 ka moo'ataa ture ka injifatee bal'atee lafa tana qabate wal dhaga'ee tokkummaadhaan waan deemeef jaarraa 19ffaa garuu gaafa moohamne waan qawween qabneef moohamne jenna soba waan tokkummaan qabneef moohamne shanan gibeetu bakka shanitti gommaa gummaa limmuu fi kun bakka shanii wal qooddee wal lolaa turte isaan keessa gizee duuba abbaa jifaar doomineeti godhee bahe malee shanan turan tuulama keessa tuulame akkasi qoqqoodamee galaanii fi abbichuun wal lolaa turte gujii booranni gadii wal lola karrayyuu farsii waladha gadaan isaa qoqqoodamee waan garaa tokkummaa dhabee fi moohame ammallee hariiroo alaa waan tolfatuu dadhabee fi moohame ka ofillee tokko nu godhu ka saba biraallee irratti yennaa dhufe mootii ta'ee mul'atuu danda'u akkasiin hawaasi akka hawaasaatitti yoo maal goone akka hawaasaatitti hawaasa injifatu hawaasa diinagdeenillee waan hundaan bal'atee mul'atee deemu ta'uu dandeennaa irratti dantaa waloo keenya dursinee bifa sanii yoo yaan sanattu nu baasa yoo tokkoomne nu baasa yoo ammoo sirnaan gatteenne argite interestii dantaa keenya ka waloo dursine santu nu baasa hawaasi keenya akkasiin haa deemuuti kanaaf yeroo jaarmiyaaleen teenya walitti dhuftu tanaaf gamman ammallee fakkeenyaaf Finfinnee keessa barcuma 21 jira Finfinneen tun teenne jenna fakkeenya Finfinnee keenya dhaabbilee Oromoo gama gamaayyoo irra wal dorgomtu ta'e carraan moohuu hin jiru garuu dhaabii Oromoo Finfinnee irra dorgomu akka tokkootitti ta'ee namoota dhiyaatan wanni ta'ee yoo dhiyeessu ta'e Finfinnuma tanaa carraan moohuu hin jira Finfinnee qofaa miti filannoo bakka biraallee sagaleen akka hin qoqqoodamne bilchinaaf dantaa dhuunfaa dantaa garee adoon ta'in dantaa waloo kasabaa dursee jaarmiyaanis hogganootis yoo akkasitti deeman hawaasi kun injifannoo arma argate caalaa dabalachaa deema hawaasa sodaatamaa hawaasa kabajamaa hawaasa guddatu hawaasa diinagdeen badhaadhu ta'ee deema waan ta'eef isarratti hunduu waan xixiqqoo akka akkas taane jechuu adoo hin ta'in badhisnee of dura fageessinee ilaaluu qabnaa hawaasi keenya akkasitti haa yaadu jechuu barbaada. Nageessaa Oddoo fi Mahadii Muhammad istuudiyoo keenyatti argamtanii malli bal'aa nu wajjin gaggeessaniif hedduu galatooma. Atilleen hedduu galatooma. Egaa daawwattoota keenya akkuma hordofaa turtan marii har'aaf qopheeffannee xumurree jirra. Qophii kabraa waliin hanga walitti deebinutti nagaatti.